Ashamar kafuun hordoftoota FiB irraa torbanitti yeroo tokko qophii burqaa isiniif qabanneetu dhiyaanna. Qophii burqaa keenya keessatti immoo dhimmoota daldala waliin kallattiidhaan wal argan akkasumas immoo dhimmoota hawaasa keenya ni fayyadu jennee yaannu irratti xiyyeeffachuudhaan egaa qophii burqaa torbaniin kan isin biraan geenyu qophii burqaa keenya har'aas isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Qophii burqaa kana isin biraan ga'uun kan isin faana turu anu Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameraatiin beenyaa shiramuu na faana jira. Nu waliin tura. Egaan qophii burqaa keenya keessatti akkuma baratame dhimmoota hawaasa barbaachisuu fi dhimmoota haala yeroo irratti akkasumas qaamolee garaagaraa dhaabbatoota isaanii bira deemuudhaan isin biraan ga'atti kan nuti turre bakkeewwan filanne irratti dhimmoota hawaasni irraa hubannoodhaaf akkasumas immoo faayidaalee garaagaraa irraa argachuu danda'a. Dargaggoowwan keenya immoo achirraatii wantoota nuti isaan biraan geenyu jechuudha. Hawaasa keenya gaanii fayyada jennee kan yaannu irratti xiyyeeffachuudhaan kallattiidhaan gama sanatti illee imaluun hawaasaaf ni dhiyeessina jechuudha. Har'a immoo dhimma addaa tokko irratti xiyyeeffadhee tan jira. Innis sababni nuyi dhimma kana irratti xiyyeeffanneef kaampaaniiwwan gurguddoon hedduun akka idil addunyaatti akka biyya keenyaattis haa ta'u akka Afrikaatti jechuudha akka ardii keenyaatti illee kaampaaniiwwan hedduutu jira. Isaan keessaa immoo warreen milkaa'ee fi socho'an bu'aawwan gaarii argamsiisan hedduu isaaniitu jira. Sana keessaa gaa kaampaanii sadarkaa tokko hanga 10 qabatanii jiran maallaqa guddaa yookaan immoo doolaara gurguddaa waggaa keessatti argamsiisuudhaan bu'aa qabeeyyii warra ta'an bu'aawwan gurguddaa warreen argamsiisanidha kan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Keessattiyyuu kaampaanii kana keessatti jechuudha wanti xiyyeeffadheef yeroo torban darbe kana keessa jechuudha Boorana keessatti rakkoon hamaan hongeen mudateetu kan inni ture. Hongeen kun yeroo mudatutti gaa rakkoowwan hedduudhaaf hawaasni keenya Boorana keessa jiru saaxilameetu kan inni ture. Sanaan alatti immoo yeroodhaan qaqqabuudhaaf kaampaaniiwwan gurguddoo osoo qabna ta'eeti kaampaaniiwwan ofirra darbanii hawaasa isaanii bira ga'uu danda'an osoo qabaanneeti yeroodhaan hawaasa isaanii bira ga'uudhaan furmaata rakkoo hawaasaa ni uumuu silaatiitu kaampaaniiwwan bu'aa hedduu bu'aa ofirra darbanii hawaasaaf oolu osoo qabaanneeti. Amma kaampaaniiwwan ananas keessatti kaasu kun bu'aawwan gurguddoodha kan isaan buusanii. Keessattiyyuu amma Boorana keessatti bokkaan illee roobeera wanti gaariin jiru. Hawaasni hanga danda'uun maallaqa illee walitti buusuudhaan gama isaaniitti imalaatti kan inni jiru. Imalanii kan achiin ga'an nyaata loowwanii illee kan achiin ga'an hedduu isaanii jira. Tariitiitu kaampaaniiwwan akka baankii qonna irratti xiyyeeffate yookaan immoo baankii qotee bultoota horsiisee bultoota irratti xiyyeeffatu osoo qabna ta'eeti yeroo akkasitiin bifa kanaan hongeen mudatu isaaniif bu'aa buusuu danda'a. Isaan bira ga'ee balaa sanarraa isaan baraaruu danda'a. Kaampaaniiwwan amma kaasuuf deemu gaa sadarkaa tokko hanga 10 qabatanii kan jiranidha. Sadarkaa tokko hanga 10 kan isaan qabatan immoo bu'aawwan isaan waggaa keessatti argamsiisanidha. Kaampaaniin jalqabarratti yookaan dhaabbatni jalqabarratti isin biraan ga'u kuni tokkoffaarra dhaabbata jirudha. Dhaabbatni kun gaa bu'aa inni buuse ilaaluudhaan warreen dhaabbatoota bu'aa buusan jedhanii sadarkaa baasan akka isaan baasanitti kaampaaniin tokkoffaarratti argamu yookaan dhaabbanni tokkoffaarratti argamu dhaabbata Appleedha. Apple immoo kan inni hojjetu jechuudha irra caalaadhaan bilbiloota kompiitaroota akkasumas immoo meeshaalee miidiyaalee garaagaraa garaatiif barbaachisan akkasumas divaayisiiwwan garaagaraati kan inni hawaasa biraan ga'u irra caalaa kan inni ittiin jaallatamummaa guddaa argatee jiru personal computer yookaan laptop warreen jedhaman bifoota namaaf ta'uu danda'aniin namatti siqeenyaan nama tajaajiluu warreen danda'an oomishuudhaan egaa kan kaampaaniin kun beekamu. Kanaan alatti immoo meeshaalee yookaan meeshaalee elektirooniksii ittiin muuziqaalee garaagaraa dhaggeeffannu bifa salphaa ta'een qabannee socho'uu dandeenyu oomishuudhaan egaa kaampaaniin Apple kun kan inni beekamu. Sanaan alatti illee sooftiweeriiwwan garaagaraa kan nuti itti fayyadamnu jechuudha ni oomisha hawaasaaf ni dhiyeessa akkasumas tajaajiloota garaagaraa illee ni gurgura. Kaampaaniin Apple kuni meeshaalee jijjiirraadhaaf yookaan bilbilli keenya yookaan kompiitaroonni garaagaraa yookaan miidhaman ta'e kan inni bakka ittiin buufannu bakka miidhame sana fuunee akka bakka buufannuuf meeshaalee aksesarii warreen jedhaman oomishuudhaan illee ni gurgura kaampaaniin Apple. Kanaan alatti immoo neetworkiiwwan garaagaraa ni haaromsa.
ni supha jechuudha Apple sana alatti video streaming yookaan tamsaasa kallattii viidiyoodhaan kennaman illee meeshaalee support godhan yookaan meeshaalee irratti nuti fayyadamnu Apple hedduu isaanii oomisheetu kan inni gurguru isaan keessaa warreen akka kaameeraa furachuu dandeenya keebiloota kaameeraan fayyadamu tamsaasa kallattiitiif jechuudha sanaan ala meeshota tamsaasa kallattiitiif barbaachisan hedduu isaanii kompiitaraa hanga kaameraatti warreen barbaachisan hunda isaanii illee oomishuudhaan gara gabaatti dhiyeessuudhaan bu'aawwan hedduu kaampaanii argateedha kaampaaniin Apple kun egaa galiinsaa waggaa keessatti jechuudha doolaara biiliyoona 273.9 waggaa keessatti ni argatachuudha kaampaaniin Apple kun walumaa galatti kaapitaalli isaa yookaan meeshaalee isaa wantoota inni of harkaa qabu akka qabeenyaatti kan walitti qabamee jiru kaapitaalli isaa doolaara tiriliyoona 2.1 walitti qabuudhaan egaa Apple abbaa qabeenyaa doolaara tiriliyoona 2.1 ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan inni argamu kaampaaniiwwan gurguddoon akkasii biyya keenya keessatti yoo argaman immoo bu'aa akkamii buusu kan jedhu illee asumaan yoo kan ilaallu ta'e kaampaaniin dhumti Apple kuni qaraxawwan garagaraa tajaajila hawaasaatiif jedhee waggaa keessatti baasiin inni baasu doolaara biiliyoona 58.4 waggaa keessatti tajaajiloota garagaraatiif wantoota mootummaadhaaf kaffalaman illee dabalatee tajaajila hawaasaas dabalatee baasiin inni baasu kan Apple baasu jechuudha doolaara biiliyoona 58.4 gama maallaqa isaaf galeerraa kan deebi'ee ba'u ta'a jechuudha kanaaf Apple sadarkaa tokkoffaa irratti argama dhaabbattoonni akkasii bu'aawwan gaggaarii buusan biyya keenya keessatti akka argamaniif namootni immoo dhaabbatoota garagaraa banachuudhaaf kaayyeeffatanii socho'an illee kallattii kamiin hawaasa keenyaaf bu'aa buusuu dandeenya ofirra dabarree kan jedhu illee itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha doolaarri biiliyoonni 58.4 kun hawaasa lafa Apple itti ga'e hundasaa lafa Apple itti argamu irrallee darbee gaanfa Afrikaa keessatti illee tajaajiloota garagaraatiif Apple sponsora gochuun barattoota hedduu illee ni barsiisa sanaaf Apple sadarkaa tokkoffaa irra kan inni jiru sadarkaa lammaffaa irratti immoo kan nuti argannu Microsoft dha Microsoft jechuun egaa softweerii nuti ittiin barreeffamawwan garagaraa barreessinee itti tajaajilamnu jechuudha biyya keenya keessatti irra caalaasaa nuti bilisaan egaa kan nuti Microsoftiin fayyadamnu haa ta'uti garuu Microsoft kan inni hawaasa biyya keessa jiraniif barbaachisu jechuudha biyya alaa keessatti wantoonni akka seeraatti lafa kaa'amanii jiran keessatti iyyuu appilikeeshiniiwwan garagaraa softweeriiwwan garagaraa yeroo fayyadamnutti kaffaltii nu kaffalchiisan qabu biyya keenya keessatti yoo beekamuutii baate iyyuu dhaabbattoonni gurguddaan kanneen akka miidiyaatii fi dhaabbanni mootummaalee garagaraallee laayisensed yookaan kaffaltiidhaan appilikeeshinii ni fayyadamu namoonni dhuunfaa barattoonni akka isaan bilisaaf fayyadamaniif immoo banaa kan ta'an illee ni jiru kanaaf egaa Microsoft wanti inni dhiyeessu irra caalaansaa tajaajiloota akka barreeffamaa kan inni dhiyeessu irra caalaa sanaan alatti immoo data yookaan faayila keenya illee akka nu achirra kaa'annuuf wantoota hedduu cloud server illee dabalatee of keessatti ni qabata jechuudha Microsoftiin kun waggaa keessatti galiin inni argatu jechuudha doolaara biiliyoona 143 waggaa keessatti argata jechuudha doolaara biiliyoona 143 waggaa keessatti gara kaazinaa isaa yookaan gara harka isaaniitti kan galu ta'a jechuudha sana keessaati egaa kan isaan deebisanii baasan tajaajila hawaasaatiif mootummaadhaaf illee kan isaan deebisanii kaffalanii wantoonni mootummaadhaaf kaffalaman illee gama tajaajila hawaasaatti kan isaan deebi'anii kanaaf jechuudha waggaa keessatti doolaara biiliyoona 44.3 mootummaa biyya isaaniitiif akkasumas tajaajila hawaasaatiif wantoota garagaraatti hojiiwwan bilisaa hedduudhaaf kan isaan baasan jechuudha Microsoft kuni Microsoft ga yeroo hedduu wanti inni waliin ka'u meeshaalee oomishuudhaan ni beekama meeshaaleen isaan oomishanis gamuma Microsoft Office warreen ta'an meeshaalee akka kompiitara keessatti itti fayyadamuuf dandeenyu Chromein illee dabalatee appilikeeshinoota achirra jiran jechuudha kompiitararra jiran hedduu isaanii oomishanii gara gabaatti ni dhiyeessu sanarraallee maallaqa guddaa ni argatu jechuudha warreen kun egaa
irra caalaa akkuma sila jalqaba irratti kaasee hawaasni naannoo isaanii balaarra yoo bu'e warreen dafanii qaqqabuudhaaf wabii hawaasaa ta'an keessaati. Sadarkaa sadaffaa irratti kan inni qabadhee jiru immoo Industrial and Commercial Bank of China dha. Kaampaaniin China kun yookaan baankiin hojii tajaajila industirii yookaan ijaarsawwan garagaraa irratti namoota bira dhaabbachuuf namootaaf qarshii maallaqa liqeessee fi sana booddee akka isaan guddatan gochuudhaaf baankii dhaabbatedha. Baankiin kun egaa irra caalaa liqiiwwan namaa dhiyeessuudhaan Chaayinaa keessatti jechuudha baankii dursaa jirudha. Baankiin kun egaa waggaa keessatti doolaara biiliyoonaan lakkaa'aman galii kan galchuudha. Sanaan alatti egaa baankiin kun namoota gara hojiitti seenan illee hojiitti ni seensisa Chaayinaa keessatti jechuudha. Namoota akkasumatti immoo hojii keessa seenanii jiran akka isaan industirii gurguddaatti ce'aniif maallaqawwan garagaraa gara isaaniitti ni dhangalaasa jechuudha. Ofii isaatiillee investimentiiwwan garagaraa geggeessuudhaan ijaarsawwan garagaraa irratti hirmaachuudhaan galiiwwan hedduu argata. Baankiin Chaayinaa kun Industrial and Commercial Bank of China jedhama. Waggaa keessatti galii doolaara dhiifama birriin jedhe galii doolaara biiliyoona 122.2 ni argata jechuudha waggaa keessatti baankiin kun. Walumaa galatti egaa baankiiwwan maallaqa namootni isaan bira kaa'atan deebisanii namaaf liqeessanii akka namoonni itti fayyadamaniif achumaaf achitti naannessu irra caalaa kaapitaala guddaa hin horatan yeroo hedduu. Kanaaf baankiin kun kaapitaalli isaa doolaara biiliyoona 195.0 dha kan inni qabu. Kana jechuun egaa baay'ee bu'aa haa qabaatu iyyuu malee maallaqa isa bira jiru deebisee hawaasaaf kenne hawaasa wal quunnamsiisuudhaan hawaasni akka inni bu'aa hedduu argatu industirii keessatti gama qonnaatiinis gama ijaarsawwan garagaraatiin wantoota barbaachisoo ta'an industiriidhaan kan wal qabatan hedduu isaanii irratti hawaasa hirmaachisuun tajaajila guddaa kan inni kennu. Baankiin kun egaa waggaa keessatti kan inni taaksii yookaan qaraxa ofirraa kaffalatu dabalatee waggaa keessatti baasiin inni baasu doolaara biiliyoona 41.7 baasii godhachuudha tajaajila hawaasaatiif. Sanaan alatti immoo qaraxawwan isa bira jiru kaffaluudhaan wantoota hawaasatti dhibee ta'eef illee furmaata akka barbaadaniif warreen kaffaltiiwwan garagaraa baasanidha. Yeroo dhibeen koronaa vaayirasii biyya keenya keessa gale dhaabbattoonni hanga tokko ni qabu jedhaman dhibee koronaa vaayirasii irratti namootni harka qalleeyyiin wantoota nyaatanii bulan waan dhabaniif tajaajiloota garagaraallee kennaatti kan isaan turanii nyaataaf dhugaatii hedduu hawaasa biraan ga'aa turanii yuunivarsiitiiwwan biyya keenyaallee sana keessatti hirmaachaatti kan isaan turanii. Dhaabbattoonni gurguddaan akkasii immoo yoo argaman rakkoowwan jiran sana hundeerraa kophaa isaanii furuudhaaf warreen dandeettii fi humna qabanidha jechuudha. Sadarkaa afuraffaa irrattis kanneen qabadhee jiru dhaabbatuma Chaayinaati. Irra caalaa isaanii sadarkaa 1 hanga 10 keessatti dhaabbattoonni Chaayinaa sadarkaa keessatti kan argamanidha. Sadarkaa afuraffaa irrattis China Construction Bank kan jedhamus kan biraan ni jira. China Construction Bankiin kunis akkuma Industrial and Commercial Bank of China sana innis tajaajilawwan hawaasaa wantoota hawaasaaf barbaachisan keessatti gama constructioniitiin ijaarsaatiin kan jiru jechuudha. Hawaasaaf liqii dhiyeessuudhaan haala mijeessuudhaan baankiiwwan irra caalaan isaanii haala mijeessuu akka hawaasni hojjetee jiraatu akka namootni hojjetanii sadarkaa jiran irraas gara sadarkaa biraatti ce'aniif akka isaan of danda'anii socho'aniif egaa baankiiwwan kan isaan haala mijeessanii. Kanaaf China Construction Bankiin kun waggaa keessatti galiin isaa doolaara biiliyoona 104 kan inni galchatu jechuudha. 104.3 dha. Sana keessaa egaa kaapitaalli inni qabu akkuma sila kaasee baankiiwwan maallaqa of bira kaa'anii deebisanii baasanii hawaasa biraan ga'anii akka hawaasni tajaajila argatu akka hawaasni lafa maallaqni isaa hanqatetti ijaarsarra jiru itti fufsiisu akka qonnaasaa bifa digital ta'een itti fufsiisuuf maallaqa liqeessuudhaan egaa kan isaan jiraatanii. Sanaan egaa kaapitaalli inni qabu doolaara biiliyoona 173.8 kaapitaala baankii Chaayinaa kanadha jechuudha. Construction Baankii Chaayinaati. Sadarkaa shanaffaa irratti immoo
kan argamu dhaabbata guddaa isinis yeroo hedduu itti fayyadamtan isinis yeroo hedduu kallattiin ta'uu baatullee alkallattiidhaan waliin wal agartanidha. Kaampaaniin kun egaa Alphabet jedhama. Alphabetiin akka nuti beeknutti egaa yeroo hedduu qubeewwan waliin toora isaaniitiin ta'aniin kan wal qabatudha. Garuu Alphabet kaampaaniin jedhamu yookaan dhaabbatni Alphabet jedhamu kuni kan inni hojjetu yeroo nu YouTube fayyadamnu YouTube dudduubatti faayilota keenya akka nu achirra kaa'annuuf YouTubein dudduubni isaa kan jiru kan bakka isaan faayila isaanii kaa'atan bakka isaan viidiyoolee isaanii kaa'atan suuraalee isaanii kaawwatan jechuudha. YouTube'itti bakka kan gurguru yookaan daataa kan gurguru daatabeezii jechuudha. Bakka isaan viidiyoolee isaanii ol kaa'atan kan gurgurudha. YouTube qofa osoo hin taane Google'ittis kan gurguru Alphabetidhuma kanadha. Sanaan alatti egaa dhaabbatootuma ask.com warreen nuti gaaffiiwwan garaagaraa irraa barbaannee argannu warreen akka iimeelii gaafa nuyi faayila keenya itti walii erginu dudduuba sanatti faayilli bakki inni taa'u kan YouTube, Google, Facebookiin warreen kaan irraa bitatanidha jechuudha. Alphabet.com kuni Alphabetiin egaa waggaa keessatti galiin inni galchu yookaan maallaqni inni gama kiisha isaatti galchatu jechuudha. Waggaa keessatti doolaara biliyoona 166 kan galchatu ta'a. Sana keessaa egaa walumaa galatti kaapitaalli inni qabu yookaan doolaarri inni kuufatee qabu meeshaalee isaa dabalatee biiroolee isaa ijaarsawwan isaa garaagaraa dabalatee doolaara tiriliyoona 1.1 walitti qabachuudhaan abbaa qabeenyaa doolaara tiriliyoona 1.1 jechuudha. Alphabet kuni Alphabetiin kun maqaa dhaabbataati. Sana keessaa egaa hawaasaaf deebisanii tajaajila hawaasaatiif akkuma sila isiniin jedhe bakka dhibee hawaasaatti hawaasaaf dirmachuudhaaf kan isaan itti fayyadaman doolaara biliyoona 31.5 deebisanii baasii ni godhu. Deebisanii qaraxawwan mootummaatiif ni kaffalu. Bakka hawaasni rakkatetti ispoonsarawwan garaagaraallee ta'uudhaan maallaqa doolaara biliyoona 31.5 kana baasii ni godhu. Egaan sadarkaa ja'affaa irratti kan hin qabadhe dhiyaadhe akkuma sila jalqaba irratti isinitti hime baankiiwwan qonna irratti baankiiwwan horsiisa beelladaa irratti xiyyeeffatan kallattiidhaan maqaa qofaan osoo hin taane yookaan immoo akka hojii dabalataatti warreen hojjetan osoo hin taane dhaabbatoowwan kallattiidhaan qonna irratti dhaabbatoowwan kallattiidhaan horsiisee bulaa irratti xiyyeeffatan osoo jiraatanii torbee darbe keessa rakkoo hamaa uummata Oromoo gama Booranaatiin jiru mudate akkasumas gama Wallaggaatiin immoo buqqa'insa manneen isaaniirraa buqqa'uu rakkoowwan gama Wallaggaa keessatti mudateef illee dafanii warreen bira ga'uu danda'an keessaa isaaniin akka furmaata ta'aniif jedhee yookaan akka irraa barannuuf jedhee kan hin qabadhee dhiyaadhe sadarkaa ja'affaa irratti kan argamu Agricultural Bank of China dha. Baankiin kun baankii qotee bulaati yookaan baankii qonnaan bulaa jechuudha. Qonnaan bulaa irratti qotee bultoota irratti kan xiyyeeffatudha. Baankiin kun egaa kallattiidhaan qotee bultoota irratti xiyyeeffata gaafa jennu qotee bulaan akka inni oomisha isaa ammayyeessuuf qotee bulaan oomisha isaa irratti akka inni jabaatee hojjetuuf wantoota isa barbaachisu baankii kanarraa liqeeffatee akka inni hojii gaarii hojjetuuf warreen hojii hojjetanidha jechuudha. Amma ammaatti baankiiwwan nuti kaasaa jiru keessa baankiiwwan sadii nu kaasne kan Chaayinaati jechuudha. Baankiiwwan kuni qaroomina Chaayinaan irra geesseef guddina Chaayinaan irra geesseef industirii isee bifa sana fakkaatuun guddistee lafa seenaa irra geessee fi baankiiwwan kun warreen akka furmaataatti akka ijootti ka'anii fi biyyattii keessatti immoo dhaabbatoota gurguddoo maallaqa guddaa galchaa jiran akka addunyaatti sadarkaa qabatanii jiran keessatti warreen argamanidha. Agricultural Bank of China kun egaa waggaa keessatti galiin inni galchu yookaan maallaqni inni argatu doolaara biliyoona 91.5 galii ni argata jechuudha. Waggaa keessatti kaapitaalli isaa immoo biliyoona 112.3 ta'a jechuudha. Kaapitaalli isaa akkuma sila kaaseedha. Baankiiwwan kaapitaalota gurguddaa hin qabanii maallaqni guddaan isaan biraa jiraatu iyyuu malee bu'aama isaaniitiin deebisanii hawaasa liqeessaa kaapitaalli isaanii hagas mara miti. Baasiin isaan baasan tajaajiloota hawaasaatiif qaraxa kaffaluudhaan kanaan wal qabate waggaa keessatti Agricultural Bank of China kun doolaara biliyoona 28.4 tajaajila hawaasaatiif deebisee kan baasii godhu ta'a jechuudha.
kanatti aansuudhaan ammas dhaabbatni jiru baankiidha garuu haalli dhaabbata isaatii yookaan haalli ittiin inni gara hojiitti seenee baankii fakkaachuu haa baatu iyyuu malee JP Morgan Chase jedhama dhaabbatni kun dhaabbata baankiidhaan yookaan maallaqa liqeessuu maallaqa kallattiitiin hawaasni maallaqa argate daldalatti seenu kallattiitiin hawaasni reeroo rakkoo isaatiitti illee gama dhaabbata kanaa deemuudhaan bifa isa barbaachisu bifa salphaa ta'een maallaqa irraa argachuu danda'udha. JP Morgan kun egaa akkuma sila kaasne dhaabbata faayinaansiiwwan garaagaraa haala mijeessuudhaan keessattiyyuu dargaggoowwan biyya sanaa akka isaan hojiitti seenaniif haala mijeessee dhaabbata wanta hundarratti xiyyeeffatee hojjetudha. Akka baankiiwwanii maallaqa fuudhanii kaa'uu deebisanii nama liqeessuu qofa osoo hin taane ofiisaatillee hojii uumuudhaan gama hawaasaatti siqeenyaan kaampaanii hojjetudha. Kaampaaniin kun egaa yookaan dhaabbatni kun waggaa keessatti galiin inni argatu doolaara biiliyoona 118.9 galii ni argata. Kaapitaalli isaa immoo doolaara biiliyoona 315 ta'a jechuudha. Dhaabbatni JP Morgan kun waggaa keessatti kan inni argamsiisu kaapitaalli isaa kana fakkaata jechuudha. Sadarkaa 8ffaa irratti ammas kana argamu ammas dhaabbatuma Chaayinaati. Dhaabbatni Chaayinaa kun immoo irra caalaan keenya iyyuu ni beekna. Alibaabaan egaa biyya keenya keessatti illee nama dhuunfaa nama gargaaruudhaan beekamudha. Dhaabbatni isaa immoo waggaa keessatti galii hangam galchaa ofiisaatii immoo maallaqa hagam argachuu danda'a deebisee immoo hawaasaaf tajaajila hawaasaatiif bu'aa akkamii buusaatti jira Alibaabaa jennee yoo kan ilaallu ta'e biyyuma keenya keessatti sadarkaa Afrikaatti illee talaalliiwwan dhibee koronaa vaayirasii irratti tajaajila guddaa dhaabbata kennaa turedha. Alibaabaan kun egaa galiin inni waggaa keessatti argatu doolaara biiliyoona 77.9 galii ni argata jechuudha. Kaapitaalli isaa immoo doolaara biiliyoona 761.3 Alibaabaan harkarraa yookaan dhaabbata isaallee dabalatee ijaarsa isaa walumaa galatti wanti inni qabu walitti daamee hirrifame doolaara biiliyoona 761.3 Alibaabaan ni qaba. Sana keessaa gaa baasiiwwan kafaltiiwwan garaagaraatiif Alibaabaan waggaa keessatti maallaqa hagam baasa yoo jennee kan ilaallu ta'e doolaara biiliyoona 24.9 baasii ni godha. Tajaajila hawaasaatiif dhimmoota garaagaraatiif baasii kan godhu ta'a. Sadarkaa 9ffaa irratti immoo kan nuti argannu ammas dhaabbatuma Chaayinaati. Bank of China kun egaa akkuma baankiiwwan kaanii tajaajila hawaasaa irratti maallaqa hawaasaaf dhiyeessu investimentiiwwan garaagaraa ijaarsawwan garaagaraa akkasumas immoo dhibeewwan hawaasaa irratti xiyyeeffachuudhaan warreen hojjetanidha. Warreen har'a dhiyeessaa jiru kun dhaabbata Chaayinaa akkasiin itti hin fakkaanneef dhaabbata akka idil addunyaatti galii guddaa galchuudhaan sadarkaa tokko hanga 10 qabatanii jiranidha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Amma sadarkaa 9ffaa irratti kan jiru Bank of China dha. Sadarkaa 9ffaa irratti kan argamu Bank of China kun egaa waggaa keessatti galii birrii galii doolaara biiliyoona 79.3 dha kan inni galchu. Kaapitaalli isaa waliigalaa walitti qabamee yoo ilaalamu kan ilaalamu ta'e biiliyoona 94.2 dha kan inni galii walumaa galatti maallaqni inni qabu walitti daamuudhaan jechuudhaan baasiin inni baasu immoo waggaa keessatti jechuudha. Baasiin inni baasee gama taaksiitiin isa ta'u gama tajaajila hawaasaatiin doolaara biiliyoona 24.8 kan inni baasu kan Alibaabaa irraa persentii duwwaa tuqaa tokko gadi fagaachuudhaan kanaaf dhaabbatni yookaan baankiin Chaayinaa kun sadarkaa 9ffaa irratti argama. Sadarkaa 10ffaa fi inni xumuraa immoo dhaabbata Inteelidha. Dhaabbata Inteeligaa hundumti keenya iyyuu moobaayilii yoo harkarraa kan qabnu ta'e dudduuba isaa yookaan maayikiroochiippii yookaan piroosesar warreen jedhamanii beekaman warreen oomishan jechuudha. Inteeliin egaa dhimma moobaayilii qofa osoo hin taane dhimma kompiitaraa qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana egaa konkolaataawwan dijitaala'aniitu kan isaan jiranii ofirraa bilbiloota garaagaraa qabu teknoolojii hedduudhaan utubamaniiti kan isaan jiranii. Kanaaf konkolaataawwaniif illee maayikiroochiippii ni oomisha xiyyaaraaf baaburaaf
warreen socho'anii fi koompitara wal qabatan hunda isaaniitiif Intel dhaabbati jedhamu kun microchip yookaan processorii achi keessatti argamu yookaan CPU jedhamee koompitara irratti illee kan beekamu illee dabalatee dhaabbata Intel kanatu oomisha. Inteliin egaa sadarkaa addunyaatti dhaabbata morkataa hin qabnedha gama meeshaalee koompitara keessatti argaman oomishuudhaani. Dhaabbatni kun egaa dhaabbata koompitara gurguranitti warreen akka Apple faatti gurgurachuudha, warreen akka Toshiba faatti, Dell faatti isaanitti meeshaa isaa kana oomishee meeshaa xixiqqoo koompitara keessa jiran garuu koompitara baay'ee murteessaa ta'an oomishuudhaan kaampaaniiwwan garagaraatti kan inni gurguru. Sana lammoo warreen koompitara wal fakkaatan fayyadamuu dandeenyu hedduu isaaniillee oomishuudhaan gara gabaatti ni dhiyeessa. Intel kuni Intel gaa galiin inni galchu waggaa keessatti doolaara biliyoona 79 tuqaa duwwaa kan galchu yoo ta'u kaapitaalli isaa walumaa galatti dhaabbatni Intel kuni doolaara biliyoona 213 dha kaapitaalli isaa. Baasiin isaas haguma sana doolaara biliyoona 22 tuqaa wayitti kan tilmaamamudha. Hammi kun egaa doolaara biliyoona jennee nuyi lakkoofnu kun tajaajila hawaasaa mootummaadhaaf dhaabbatoota garagaraatiif akka ijaarsaatti kaffalame yookaan deeggarsi godhame dhaabbatoota biyya isaanii utubanii ijaaranii sadarkaa idil addunyaatti beekamtii guddaa biyya isaaniitiif argamsiisanidha. Egaan sadarkaa tokko hanga 10tti warreen kaasne kana keessaa irri caalaan isaanii Chaayinaadha akkuma isin kaase. Sanaan alatti dhaabbanni 3-4 immoo ni argamu warreen akka Intel warreen akka JP Morgan sanaan alatti Apple Microsoft kanarraa kanaaf irra caalaan isaanii baankiiwwan Chaayinaa dhaabbatoota Chaayinaa keessatti argaman warreen akka Alibaba fa'i. Alibabaan egaa akkuma sila kaase akka nuyi waa binnee gurguruuf warreen haala mijeessanidha. Meeshaalee gargaraallee ni oomishu Alibabaani. Kanaaf akkuma sila jalqaba irratti isinii kaase egaa dhaabbatni akkasii yoo biyya tokko keessa jiraate biyya sana keessatti rakkoowwan dhufan hedduu isaaniitiif kophaa isaaniillee furmaata ta'uu danda'u. Kanaaf sagantaan nuti har'aaf qopheessine egaa kana fakkaata ture. Warreen har'a nuti qopheessine kanarraa waan hedduu barattaniitu gara fuulduraatti immoo hawaasa keessan bira dhaabbachuuf ofii keessanii hojjettanii guddachuudhaaf bifa kamiin irratti xiyyeeffachuu dandeessu laata? Akka biyyaatti immoo nuti eessa jirra? Kaampaaniin yookaan dhaabbatni galii guddaa waggaa keessatti argamsiisu Itoophiyaa keessatti maali jennee yookaan ilaallu ta'e baankiiwwan irra darbee kanneen biroon jiranii baankiiwwan immoo hagam hawaasa isaaniitiif bu'aa buusu kan jedhu immoo isinumti ofiif deebisuu dandeessu. Sagantaa kana qindeessuun kan isin faana ture an Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo kan na faana ture. Beenyaa Shiiramuuti torban sagantaa biraa qabadhee hanga deebi'utti nagaatti.